Ashama jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa irraan tanaa istiidiyoolee shoo irraa fuulleeffannee magaalaa Jignaatti irraa gama iddoo laga Jignaa jechuudhaan beekamtu daawwachuudhaaf as geenyee jirra. Yeroo ammaa tana keessatti yeroo bonaatii ganni waan dhufaa jiruuf akkuma shimbirroon gannaa dhufaa jiruuf bona mana ijaarratti jaansan laga kana riqicha kana ce'uudhaaf gana kan rakkisaa waan ta'ee jechuuf rakkisaa nutti ta'uun oolu jechuudhaan dargaggoo magaalaa Jignaa keessa adda durummaadhaan Shaamii Ibraahim uummata ijoollee gurmeessuudhaan hojii tola ooltummaa kana keessatti hirmaachuudhaaf dildila yookiin riqicha kana hojjetee akka namni hawaasni keenya ganna kan nagaa bubbee galu gochuudhaaf hojii guddaa isaan hojjechaa jiran waliin haa daawwannu isiniin jedha hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa afeerraa keenya. Jiran tana hundaa'u kun akkuma ijaan agartan kana akka nama saradaas dildilaas akkana takka ajaa'ibaa dalagaa jiranii rakkoo miidhaa leenuu kun yeroo gannaa keessatti misooma biyya tanaatii fi hawaasa kana akkaataa inni jiraarraa jiru namoota ni beeku. Mee guutuu hojii kanaa hojii tola ooltummaa dargaggoo magaalaa Jignaatti hojjetamaa jiru. Dargaggooteen yashaamarran keenya nu haasamaa teenya maate yeroon tamisooma maateenya bunni daaga keenya albuunni neelke qotee bulaa keenya ya daldalaa keenya nu haasamaa teenya maate yeroon tamisooma maateenya yeroon tamisooma maateenya yeroon tamisooma maateenya yeroon tamisooma maateenya. Mi'a garaagaraa takka gama magaalaa firaa fudhatanii magaalaa Jignaa seenuuf hangam takka kana rakkisu xiqqaa fi guddaan naannoo kanaa ni beeka. Namni hundinuu rakkoo riqichi qabu yookiin rakkoo laga ce'uun yeroo gannaa keessatti hangam takka akka inni dhiibbaa qabu namooti akkuma beektan haalata sanarraa rakkoon hawaasa keenyaa furuuf jechuudhaan dargaggoo magaalaa Jignaa gurmeessuudhaan Shaamii Ibraahim hojii boonsaa akkanaa kana hojjechaa jira. Warroottan hojii kana keessatti hirmaatanii fi warroottan hojjechiisan hundaan akkanuma takkaatti galatooma jechuun hin barbaada. Mee guutuu isaatis waliin akkanumatti daawwadhaatii hangam takka deeggarsaa fi jajjabina uummanni keenyaas warreen cina dhaabbatanii hedduu galatoomaa isiniin jenna. Warreen qaamaanis argamtanii akka namni jajjabeessaa jirtanis galatoomaa isiniin jenna. Biyya ofiitiif dhaabbachuun waan hedduu nama boonsu takka malee biyya ofiitiif dhaabbachuun waan nama boonsu yookiin waan maqaas godhuu biyya tan ta'e keessatti hangam takka jiraattee waan akkana tan hojjechuun hojii sablaa miti. Namni amma keessatti waan xiqqoo kana godhe fuula duraaf waan akkamii akka inni hojjetu waan nama gaafachiisaatii miti. Baajanni inni fixes baay'ata akka gaafannatti baay'ata maallaqa Itoophiyaa birrii 400 ol waan rateenis naas Jignaa jirachuudhaan kan jajjabeesse obbo Shaamii Ibraahim hedduu isa galateeffannaa. Haa ta'u garuu dildila kana keessatti gahee olaanaa namoota qaban hojjettoota magaalaa Jignaa hundaanuu galatoomaa jechuun hin barbaada. Namoottan as keessa gargaarsaa fi deeggarsa adda addaa hawaasa keenyaaf taasisan hundinuu baga jiraattan baga jiraanneen isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaa. Warreen fuulduraaf hawaasa ofii tajaajiluu keessatti waan kanaa olii baatu kanaa olii akka baattan shakkii takka isinirraa hin qabnu. Waanis keessatti galatoomaa waan adda addaa. Abshiraatis waan isa fakkaatu dubbachuu. Naga sanaanidha martiin lafaan keessaa shaam keenya leenca jibbii keessaa yaada garaa kiyyaa sinna tiraa keessaa waa jaalalaa miti onni irraan keessaa hiyyeessaa dureessa rabbii wal fakkeessaa na jibbituun beekoo siin jajjabeessaa tiyya lubbuu wareega kaneesii jannatee keessaa. Mee leenuu kun yeroo gannaa miidhaa akka uummata irraan geesse hojii tola ooltummaa kanaaf maaltu isin kakaase? Leenii asii leenii Jignaa jedhamu kun yeroo amma dura dabaretti yeroo amma gannaa yookaan roobni roobee rakkoon inni uummata irraan ga'u rakkoo konkolaataa qabu osoo hin ta'in miilaan deemuun miilaan keessa dabruun rakkisaadha. Mataa namaatiin jechuun miila ofiitiin dabruun rakkoo gurguddaa irraan si ga'a. Gaseentee miila itti ilaa asisii fudhata. Miiluma kan kee lama dafeessaa ol baafachuun rakkoo guddaa irra nama geessaa jechuudha. Amma konkolaataa xiyyoo fudhanne konkolaataan tokko dhufee asii yoo seenne guyyaa 3-4 booda ilaa hanga goggoguttee jechuudha. Dabruun isaa hin jiru jechuudha. Roobnaan gamaa fi gama wali ca'uun hin jiru. Inni nu kakaase guddaa isa kanaa jechuudha.
amma fakkeenyaaf akkuma amma ijaan argaa jirru guyyaa lamaan sababa dildilaatiin karaan cufame kanatti akkuma amma argaa jirtan kana namni hawaasni bakka sanatti ammaa hedduu rakkachaa jira. Ka guyyaa lamaan karaa sababa daandiitiin cufame kana yeroo gannaa yeroo dildilaa fi timaa waan garaagaraatiin karaan kun bakka sanatti cufame ganna guutuu uummanni hawaasni haala amma argaa jirru kanaan rakkachaa dabarsaa ture jechuu feeteetti na fakkaata. Amma yeroo ammaa sanatti ammaalaatu hojii gidda dabarsa. Baajaajiin gamsa dhaabbatu sana mala gama sanarra jiru. Magaalarraa fidee asirra buusa. Daandiin iddaan muramee jechuudha. Sababa tolchaa kanaan. Tiraanispoortii bakka lama kafalan. Gamanarraa as dhaabbatu kun amma bakka gamanarra jiru kun jechuudha. Fuudhee asirraa gara magaalaatti geejjiba lamadaatiin jechuudha. Geejjiba lamadaatiin geejjibamaa jira jechuudha. Namni rakkoo guddaa turre gahaa jira jechuudha. Ganna kana guutuu akkana geejjibamaa baay'ee. Saniifuu warreen hojii tola ooltummaa kanarratti isin kakaasee akkana gurmaa'uu kanaaf maaltu isin kakaasee eenyu yaada kana burqisisee mootummaa tolchu jira moo maaltu yaada kanaaf isin kakaasee? Yaa mootummaan kun qabu maa'u abbo kabajamoo obbo Shaamii Ibrahim isumaa fi horee isaa hindoottota isaa isaanumaatu akka dura ta'ummaatitti inni dhimma ta'uun kakaasee tola ooltummaadhaan jechuudha abbaa ta'ee isuma malee kan namni biraa akkasitti las waan kanaaf guutamee maal godhu hawaasuma kanaafuu hafurmaata ta'ee isa namaa walumaa biyya too badhaatu ta'ummaan badhaate haadha hayyuu goota ol kaate ijoolleette haroora gaadeera. Rabbi wajjin uummata keenya duree keenyaa fi Shaamii fa'aa warreen gargaaree itti nu kakaaseen sababa kanaan amma dindilli kun akkana nurraa ta'eeti. Akkanatti tasgabbeessaa jirra uummataafis qabeenya rabbi itti haqannu duraan rakkoo hamtuu keessa jirra galaanni roobu dabruu hin dandeenyu warrafni daaraa nu kutaa jira asiin qillin jettee baajaa imaama qabdoo tokko galaanni fuudhee itti baasee akkasii keessaa humna namaatiin baafne guddoon nurra gahaa jira. Ooltummaa kanaaf maaltu isin kakaase? Rakkoo teenyarra dhaabbannee tuma dura bu'aan keenya Shaamiin waliin nu kakaasee nu abbootii. Maali maqaan keenyu? Magarsaa Abdootiin jedhama hojii ginnaarra. Maal hojjetta? Shufeera hojiin tiyya. Hojii tola ooltummaa kanaaf maaltu isin kakaasee? Hojii tola ooltummaa tanarraa shufeerummaa tiyya tana keessatti laga kana waamee kan nu mudachaa ture. Saniifuu Shaamii Ibraahim galatoonfachuun barbaada. Waan kanarratti hojjetee maallaquma keenyaanuu kanatti baasuma keenyaanuu kanatti bakka tana nu tolchee wanta godhuudhaaf yoo wanti kun bakka amma qarshii kuma kafallee yoo wanti kun bakka nu hin geenye taatellee itti idaanaa yaada qaban. Galatoomaa isin hundinuu bakka ittiin duraan dhiibbaa akkamii isin irraan gahaa turtee rakkoo saniif furmaata kana akka fiddan maaltu isin kakaasee bootaan tun akkam turte? Qabeenya keenya amata tokko nu godhutti hin jiru baay'ee binnoomata nu hin geessu qabeenya asii caccabsaa turre walii booda qabeenya keenya illee nagayaan bobbee gala sanaafuu. Yeroon tamiisoo mamaateenya bunni daaga keenya albuunni neelkeenya qotee bulaa keenya yaa daldalaa keenya nu haasamaa teenya maate yeroon tamiisoo mamaateenya yeroon tamiisoo mamaateenya yeroon tamiisoo mamaateenya yeroon tamiisoo mamaateenya. Ganna guutuu haalaatu uummata dhiiraa kana deemtee jechuudha. Eenyu isin jedha maqaan keenyu maal hojjetta? Kakaleeyoon kun Shaameen jaama Shaameen Mujisuuf. Hojiin shufeera baay'ee tanaan dalagaa. Amma ta'a furfajjaa kun nuti akkanumatti bonoo ganna hunda akkanuma rakkachaa jirra. Isaanii bakka mootummaan alatti dindila qarshii kuma dubbaa furbaafne dalagsifannee kun akkanatti amma hanqasoo akkana jimaa qonyaan dabarsanii amma alottiin akkanatti isin bakka lafoo jiru jechuudha amma. Hojii tola ooltummaa kanaaf eenyu isin kakaasee eenyutu isin gurmeesse? Shaamii Ibraahim. Atoo geen hojii teetii maal hojjettaa? Geen hojii tiyyaa suuqiidhaan dukkaanaan godha. Meeshaa giseen adaree fide asiilaa kana ceesifachuu hin dandeenyu. Achi gama buufnee gamanarraa baadhannee ammaalaan gamana buufu. Kanaafuu waan tana wal taanee walii qabamnee maallaqaan kana walii buufnee waan bareedaadha. Eenyu maqaan duraan dursee maqaan keenyu? Maqaan kiyya Shaamii Ibraahim Yuusufiin jedhama. Hojii tola ooltummaa kanaaf maaltu isin kakaase? Hojii tola ooltummaa kanaaf wanti nu kakaase rakkoo namni keenya asirra rakkatu jirurra mataa keenyarraa jalqabnee qabeenyi keenya as keessa miidhamu jira. Jala yaanee mootummaa guu gaafannee mootummaan baranaaf waan
dandeettiin qabnu baay'ata bara dhufuu keessatti isinii qabnaa waan nu hin jeef taatee jenneeni gaggaragallee dargaggoon tokko mari'achiifnee durjuun taan seeftineetiin tolchiti har'a waan ilmi abbaa gadaa biyya bulchuuf gammachuu fi jaalalaa fi kabajaa hawaasa addaa jiginnaa guutuu waliin tolooltummaa tanaggal hawaasa kana guutuu keessaayis bakka tanarraa rakkoo baay'ee jira keessatti hawaasa addaa jiginnaa guutuu kan nu gargaaree fi kan nu gargaareen innis galatoomeenna. Duraan dursitee bee maqaa kan keenyu sin jedhan. Maaraddiin Muumee Adam naan jedhani. Sararri maal hojii danda'e? Aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaraa fuuti. Duwwaa takka gandana furtee jedhani. Haa ta'u malee ani illee hojiidhaaf as dhufe. Eegaan hojii dhufee hawaasa kana taa'umsa isaanii keessattuu dargaggeessa araddaa eeginnaa kan hogguun arge. Ani illee hamileen cimtuun dhadhagamte hawaasa kana gargaaruun qaba jedhe. Waan gartee silaa ana kontiraaktera akkaan biifin hojii biraa kontiraata fudhadhee hojjedhutti bullaale dachaa lama kan inni silaa fudhachuu qabu kaka'umsa keessattuu obboleessi kiyya Boshaamii Abiraan kan jedhamu qabu halkanii guyyaa as nu jala beela'ee nu wajjin dheebotee kaka'umsa inni hawaasa isaatiif qabu hamilee isaa laalee hamilee isaarra kan ka'e jechuudha. Qarshii silaa 150 kan silaa fudhachuu qabu deeggarsa hawaasa kanaa godhuudhaaf qarshii 20 irraa hir'isee hawaasaaf gargaarsa godhee jechuudha.